ammoo faffataalee jirra akkuma faffataalee kanatti rabbii alatti nu hambisee rabbi waliin haa qabu rabbi waliin haa qabu biyya keenyas rabbi haa bilisa aduwwii keenya kanaas aduwwii humnaan qabatee akka jireefu jiru reefu ahmad yaa tokko nagarsiise ijoollee amatan ga'ee amal lama yala qaqqalanii karaarra jirsanii kun egaa imtixaana fatanaa kanarraa rabbi nu haa baasu diin isaanii bilaashitti nafiif rabbiin danda'aadha inni humna qaba kanaaf gartee isaan sanaaf rabbi durbatee nuuf hin gaafatan rabbi isaanii durbatee nuuf hin gaafatan wallahi imtixaan nuti takka hojii dheerate gartee karaa nama maisaa rabbi karaa nuuf ammoo yoo rabbi ta'e gammachuun nasri dhiyaatee jirti alaa inni nasrallahi qariib rabbiin gartee gaa maalii irratti hojii injifannoo geesse akkasuma ni haddooti addaa kana rabbi mi'aatti naafaati jira rabbi mi'aatti naafaati jira isinillee jiraadha ilmaan keenya xiqqoos immoo ummata gartee mutaalee bakka keenya dhaabbatee aadaa keenya biyya keenya haa eegu rabbi isaan haa godhu isaan eegu rabbi haa godhu kanaan beekaa kan immoo kanaaf rabbitti haa guutu isaan kana asiin ga'u jaallan qabsoo bilisummaa Oromooti wareegama lubbuu isaanii qaalii kan takka jijjiirraa hin qabne nuu asii feenu dhaaba siyaasa tokko jaalannee feenu tokko jibbiru isaan kana Oromummaa qofaan nu jaalatanii lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne nuu kennan isaantu asiin ga'e abbaan fedhe jaalatas jibbees kana lubbuu isaan aarsaa baasan santu asiin ga'e galanni kan isaaniiti. Kanaafi gootota qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegaman qeerroo Oromoodhaan isaan mana hidhaatti dararamaa jiran yeroo tokko lafa ol kaanee isaan haa yaadannu. Enggak agak cuma ala brother Betty wantu mayu samaral jugurani akan mau ibsani obo Ali Shafi wanta kita di sana pera simanau ada nasmata gari naga obrolan kiyat Ira ala gargaro fi dubra fi cufta kaisano mangudon guyyaa barhaaree kanaaf baga naannoo kana akka community akka uummata tokko uummata hiree takka waliin qabu rakkoo fi gammachuu fi dhibdee dhahuu wajjin warra hiratu jara santaanee biyya alagaa tana keessatti asitti waliin qabamne akkana warqoorsuu danda'uun galanni rabbii duuba hangan qabu beeytanii haala kan hunda keessatti dirqama haala numuudatu hunda keessatti bira hundaahu rakkoo keessattis gammachuu keessattis haaluma bifa waan san fakkaatuun dhiibbachaadhaa jirra. Hedduu nama gammachiise biyya alagaa tana keessatti amma tokko dura namni keenya as keessa hin turre har'aan tana ilmaan keenya yoo laalle hoggaa har'aan 5 fi 6 naannoo kun waan sii taatu rabbumaa beeka dardaraa fi dubara iddoo heddumminni nu caaladhaan tanaa galanni rabbiiti hedduu nama boonsa akkasumatti immoo nutilleen akkuma uummata ibida galeetti hin teenye biyya alagaa tana keessa jirra namni wal barbaannaa rakkatti duuba walitti hirkataa yoo immoo barbaachisaa ta'e wartee haala naannoo kana jiru kadura qubate kabilaan qubsiisaa wal gorsaa wal qajeelchaa kanarratti hirkaayeetti mataa waliin qabachaadhaa jirra waan hedduu barbaachisaadha fuula durallee itti fufuudha qaba. Wanni bareedaan takka naannoo kana keessatti wanni nama gammachiisa haalli hawaasni keenya hangi jiru kun wajjin jiru dhugumatti haala bareedaa haala urgaan iddoo jirtu xiqqaan guddaa kabajee guddaan ammoo akkasumatti xiqqaa guddifachuudhaaf qopheessee haala bareedaadhaatti jirraa wal ulfeessuudhaan xiqqaa guddaan keenya haala nama gammachiisu waa hundarraahu hawaasni tokkeetti wanni barbaachisu sadarkaa duratti ifi akkataatti hojii jiraatan mi'aan tan akkataatti hojii wal waranii hojii bulanii
sadarkaa sanitti gaammaan bifa bareedaadhaan deemadhaa jirra. Obboleessa kiyya reebuu maal godhaa turree maal godhaa jirra eegarellee immoo waan amata dhufuuf maal kaayannee waan jiru kana lamaa ka'ee ture. Inni kun silaa hedduun ka barbaachisu wargee idileef irratti barbaachisaa ture. Gabaabinumatti kanarraa waan inni jechuu barbaadu waan ilmaan gartee keenya barbaachisu guddoon tokko afaan ifiif fi aadaa ifiitii fi jireenya ishee kan wallaallee aadaa ishee qabatan danda'amnaan sadarkaa duratti qubee barsiisuu afaan keenya barsiisuu karaa san qabachiisuudha tattaabiin eega hawaasni kun dhaabbatame irraa ittuma jira. Sadarkaa takkatti immoo wanni san milkooyineeti hamma tokko deemee ture nama ijoollee qofa osoo hin ta'in namni guddallee barachaa ture. Hamma tokko deemneeti duuba namoonni barsiisaa turanii fi karaa sadarkaa gaariitti gartee dhiibaraa turan hammi tokko asinurraa deemanii sanitti wanni jee amata teenyurraa yeroo takkallee ta'uu sadarkaa kanarratti if qopheessine ilmaan keenya duuba dhaloota lammataa afaan ifii dubbatu aadaa ifii beeku duuba dhaloota ifii dabarsu isaan dabarsaa jirutti dabartuutti akka tahaniif yaadonni jirtii gizee hundaa'uu kana gaawwama godhuu ta'inu. Karaa biraatiin ganama haaraya obbaa dhufee hanga dandeenyitti wal qubsiisuu wal bira dhaabbachuu abshiir waliin jechuu kanaatu jira. Karaa immoo rakkoo adda addaa hawaasa keenya as jiruu fi haala jiru obbaa qunnamtiin dhufte gargaarsi barbaachisee sadarkaa dandeettii teenyatti gargaarsa karaa miidiyaa taatu karaa hawaasa taatu karaa immoo rakkina biyya keessa jira taatu akka uummata tokkotti ijaaramnee hanga dandeettii teenyatti tattaaffii karaa adda addaatiin godhamaa jirti. Barbaachisaa taanaan waa'ee gama gargaarsa fakkeenyaaf qaruu kana keessatti duuba hawaasni keenya godhe irratti abbaan horiidhaa keenya barbaachisaa taanaan waan gargari yoo isinii kaa'e bareedana fakkaatti. Maaliif wanni tokko obbaa namni tokkotti yaadee waan takka carraaqee godhee carraaqidhaa fi wanni godhame san keessa geesse jedhanii bahuun barbaachisaadha. Kanumaafuu isii sanillee xiqqashoo xooyina gaariidha. Wanti dhaamsi garigariitis yeroo ammaan tana dhaloonatti as deemu jiraachuun ni mala gartee qophii nutillee irra qophoofnu ammoo naannoo biratti tattaaffii adda addaa godhaa jiranii isinillee barbaachisaa taanaan wal barannee wajjin waan asirratti kaasuu barbaachisu ni kaafna. Guutummaatti baga wal agarree hedduudha bareennaa hedduudha tollaa hedduudha nama boonsitanii wal boonsina hedduudha bareedna biyya lagaa keessa kan jiraachuun galatooma gabaabinatti kanuma gaabbileeyyan keenya karaa biraatiin dhaamsa garii yoo qabaatan jiraatanis akkasumatti haa dabarfatanii ulfaadhaa bara haaraya bara gammachuu mata dabree caaluu ammoo dadhabiisa duraan qabnu irra aannee itti bilkoonni rabbi nu haa godhu galatooma dhaabbileeyyan. Imagine Johannes Nagan Waterloo Kensington, the head of Masati. Allah Amata Harenta Senat Johannes Nagan February no Hadisu. Sudah mungkin jangan itu orang itu kawasan di warga baru itu Aku nanti dari sana bukan kerja, bukan itu. Itu macam kami sudah agak sedikit macam itu macam bekerja bola, boleh bisa dema juga, nanti bisa ini dema juga. So ini milki jangan bermaksud kalau dema juga jadi ada. Karena hal ini hal ini saya jadi mana pun bangga dari hal ini jahenya itu ada desa itu ada kata saya jelas. Yogi juga ada tempat kita lagi nyembeli, rakin anis, kastonis, sudah juga jabin anis. Dikata lagi nyata kami setelah durasi, oromo bahagia, kabakibba, gab benda gamoji, kita sudah nampak tu macam ni. Gab kita gab macam ni, orang tak gab tu. So, kata jabin kasto oromo nega kasto. Bifak indawa nega, ega gabi mau jalan kuda dekat kapsul ada yang tu, atau mau bifak indawa nega, ega tu orang mesti santai makan nasi. Apa santai makan kaisa, warga makan kali, wahai tu tidak ni, jero tu tidak ni, dua orang kenya, boti orang tidak pun, boti, warga, hal orang sani tidak pun, terima ni tidak ni,
waan ni nu danda'e hin jirtu. Amma deemtee gara xumuraa dhiyaannee jirra. Ammoo dhuma kanarratti haalli keessaa darbinee filachi luqqifleetti darbineetti keessaa ba'uuta isaan laafaan qabu. Amma bikkasan jiru. Wareegamni ida'aa dhufee lubbuun namaa haga bineensaatti lakkaa'amuu dhabee kuma baala mukaa namni harca'aa jira. Kanarra hundoofnee rakkina uummata keenyaatti deemaa tursan bira dhaabbachuudhaaf yeroo dabartee wal mari'annee waa xiqqoo gargaarsaas walii qaqqabnee turre. Gargaarsaan akkuma dirqama nurra keessanitti bika barbaachisu hin geenye nama biyya keessa naannoo teenya naannoo Oromiyaa guutuu naannoo kana irraa hawaasirraa kaafnee jala sana akkasumas naannoo inni Baaleen Booranaan akkasitti qabshaan nurra deemaa jira. Kan bifa qindaa'e diinni nurra qopheesse. Hawwaannu walitti wal dura dhaabbannu kun wanda mollaa keenya ormatu nagaa waliin turre dubasaa immoo diinaatu nutti as diinaa sannan hubannee beekna. So naannoo takkatti ergine horiin san maallaqa Itoophiyaa toora kuma dhibba Itoophiyaa kuma dhibba tokko asii wanni guurame wanni maqaa gargaarsa kanaatiin guurame asii doolaara kuma 3,800 ture. Kanammoo horiin akka dhibba tokko guutuu ta'ee yaadne qoree wal mari'annee kan amnurraa hawaasni qaburraatti galee kuma 4,450 ta'ee so 3,820 maqaa saniin guurame hanga abelmoo itti galee kuma 4,450 erginee maallaqa Itoophiyaa kuma 100 ijoollee saniin geenye wanni godhamuu qabu rakkina qabna namni buqqa'eessan nyaata barbaada uffata barbaada waa hedduu barbaada haa ta'u immoo wanni rafantiin hin jaani haga tokko egaa huccuudhaaf waan irra rafanii waan kana kanarra gugguufne booda waan irra hedduu akkana baqannee biyyoota keenya keessatti namarratti dhufannee jiraachuun barbaannu firraahi nutu beeka warra namana isaaniiti qawwee hanga tokko ni qabnaa firii irraa qabnuuti firiitti bitannaa jedhanii nu beeksisanii meeshaalee firii sana malee bosoraa asirraa isin agaranitti soofiriitti bitatanii hanga tokko sirraa ittisaa turanii ammallee haalli isaanii hedduu bareedaa amma dhimma sanallee hunduu irra deemaa jira naannoo sabootii naannoo yoo sogaa saboo bikoonni sanitti eegame naannoo san oowwitu hookiskoot amaranii jechuun hookiskooti sanii takkaarraa dhaabbatee jechuun dhuma fufaa jira. Eegnis ina fakkaata duuba wanni Tigreen duubaanaata qabdu karaa adiidhaa kanaa fi kanaaf naannoo kana kanatti murtee Somaalee keessatti qabeetti keessa guraa fotograafii isaaniitti deemaa karaa kanarra gidduu qabeetti laacha isaanii deebisan fakkaata amma ofirraa ittisaa jiru rabbiin isin wajji jira qabeenya falmannaa rabbiin isin wajji jiraanii itti fannaa kana shakkiin qabdu xiqqollee kanagee akkas goonee ammallee jaarsi jiru afaan Abdulaziz jiru yoo kilippii sangartan hin beeku feesbuukii irra jira namarra deemanii kanas kanas maal jedhanii nama kana irra deemanii amma aduu mutan amma deemaa jira lakkinni biyya keenya keessatti maan jee haganaan qabu ammaas taatu wanni san gargaarsi goonu kun wanni guddaadhaa miti itti fufuu danda'e nagaan bobbaanee dalagannee gallee mana eebisee keenya nagaan ciciifna jedhi san manaa bahee alaa akkuma galtanii mana kana keessa nam 10 faamilii 15 haadha ilmaan 3 qabu ta'a afur qabba abbaa warra nam faamilii afur 15 mana kana kana keessa dukaana keessa walii qabanii dukaana keessa walii ciciif hasa garaan hin jedhe habbikitu amatu mijaan hin jedhe waan lakkinni biyya teenya keessa jedhu hamma bituu agartanii waan laafaan so hanga ta'e qabuu danda'uudha qabna du'aan godhamu nuti akka makkaalee qabuu qabna yoo jennee waan jechuu qofa osoo hin taane bifa qindaa'e karaa bika san dhaqqabu bika itti silaa tilmaamattan bika isin silaa ergattan san akka dhaqqabu godhuudhaaf hanga dandeenye tattaafannee ijoollee tan amma ijoolleechi fuula dura waraanaa amma diina dura dhaabatu saniin geenyee jirra so fuula duraas wanni kun itti fufuu qaban akka haga danda'amutti akka jedhe san lubbuus wareegaa jireenya isaanii wareegaa qabeenya isaanii wareegaa godhan san itti sanga tokko waan qabnurraa hundallee hin dandeenyu haga dandeenyu
wareeguudhaaf if qopheessuu qabna nutis akka uummata Oromoo uummata biyya nagaa keessa jiraatu. Kuni dhaamsa kiyya kuni dhaamsa namni ta'uu qaba. Haa isaan itti dhaammataniisi nu bira dhaabbadhaa jechaa jiru akka biyyaa jechaa jiru. Wanti nama gammachiisu wanti jabduun Oromoon afaan tokko ta'e. Qabbantii sin dhooytu nus dhawaa jirti. Beeltii sin beelota nus beelawaa jirra. Dhukkubbiin isin dhukkubsatan nus dhukkubsachiisaa jira hanjuu deebisaa jiru. Oromoon bahaadhii akka takkallee osoo akka naafin. Kanaaf akkamata qabatanii barbaada. Wanni biraa yoon keessa as deddeebi'e waan haala keenya haala naannoo keenya waa'ee jaarmaya tokkummaa sadarkaa kanadaatitti ijaaraa irratti hojjechaa ture. Jaarmamiin sanis ijaarame koreen itti filamtee boordiin filamtee xumurarra nu gahee jira sanis injifannoo takka bifa guutuu kanadaatitti koominitiin saddeet naannoo Oromoo naannoo Kanadaa kanarraa bakka goota nam lama filatanii bakka goonni san walgahii idilee ta'anii walgahii idilee kora kana jaarmaya kanaa ta'anii bakka hunda hawaasa isaanii bakka boonii jechuudha. Hawaasa san keessa walgahii idilee kana keessa boordii filamee boordii wal filee heerri tumamee heeraa san boordii bita deebee gingaalee wal qixxeeffatee fudhatee amma yeroo gabaabaa keessatti torbaan kan haala takkaa heera godhachuudhaaf qophaa'aa jira. Sanis takka wanni ergaa takkaan irraanfadhee wanni saniis Oromoon akkuma kanaan dura hedduu ibsamee deddeebi'ee qajeelaanis ibsee aadaa afaan uummata if danda'e uummata saba beekamaa uummata waan addunyaan itti jaallatamtee ittiin beekatu dimokiraasii waan kana beekti osoo addunyaan takkallee hin eegalin warra eegalee dimokiraasii harkaa qabu ture Oromoon hedduutti diinaan sarbamee diinni injifatee diina jala qubee aadaan isaa san bacancabtullee amma dhumarratti aadaa teenya keessa akkaataa irreecha kabajannu namni gari rogaa irreechi amantii walitti xaatu Oromoon amantii sadii qaba. Islaama qaba, kiristaana qaba, waaqeffataa qaba. Kanarraa ala hawaan Oromoon aadaa Oromoon ittiin boontu ittiin beekamtu hedduu jira. Sanirraa sadarkaa duraati irreecha Oromoo waliin dhufee amantii takkarraa ala warri hundinuu warri amantii adda addaa qabu hundinuu waliin dhufee waliin qabatu. Akkuma sanitti addunyaan nu hubattee UNESCOon irreechaa fi aadaa Oromoo san akka qabeenya addunyaa kan addunyaan horteetti nu fudhattee UNESCO keessatti galmaa'ee jira. Sanis injifannoo guddaa takka. Saniin osoo hin tuqin bira bute. Kanaafuu sanis akkasumatti qofatanii jechuu barbaade injifannoo takka. Hoggaan namni tokko hawaasni kaamamee dhabamee dhuunfatamee Habashaa jalatti dhuunfatamee maqaan Oromoon nama miliyoona 50. Nama miliyoona 50 kana addunyaa tana keessa nama miliyoona 50 kana namni addunyaa hedduun beekne nu malee hin jiru. Maaliif diina hama kijibaa sobaa jala dhufnee soba biraa maqaadhaan nu balleessanii maqaa keenya alfaamsanii addunyaa biratti akkasitti nu dho'isanii turanii amma san jalaa baanee sadarkaa ammarra keenya kana UNESCOon hubannoo aadaa Oromoo san hubachuun isaatu sadarkaa guddina sana agarsiisa. Oromoon nama miliyoona 50 namni xixiqqaa nama fakkeenyaaf addunyaa kana irratti warri hedduu beekametu miliyoona 5 miliyoona 7 miliyoona 10 wanni kana hedduu. Nuti ammoo kana takka Oromoo kan yeroo namatti hime goomayis Oromoo eessa si'anii na gaafatu ibsuun hedduu jaba. Hana isin boonnee waggaa bika deemnu hundatti mana karaatii keessa ijoolleen teenyaas bakka dalagaatti nuti soggaa daleenyu Itoophiyaa jennee Itoophiyaa himachuudha Itoophiyaa miti nuti. Dirqiidhaan nurra fe'amte Itoophiyaa miti Oromummaa san himachuun qabsoo goonu keessaa takka jecha goonnee ittiin goonnee amma Oromoo jennee oma dhiibnee warra Eertiraa amata 30 40 irraa waggaa isaan qabsoo jiran addunyaan tun hundi ni beeku. Eertiraan jee dubbataa ture namoonni sadarkaa jiru bakka dalagaati taaksii keessatti akka deemu hundatti mataa ol qabatee nuti amma hedduun keenya Itoophiyaa jennee Oromoon eessa jedhanii waan nu gaafataniif ibsuu waan hin dandeenyeef
بكنا إليه كافارة كنا كمل تكاهون من بربانو تا أنا أرومو جنيه في أكاسيت كمدي بوسا رمضوا تنجين يتوني أما جهو كم نا ماذا أرومو ميدان شنتم سنتو أهان تو كذب بتاعي هم نتاكد هي يم فيلو قبرما دينه جتاعي أنا لو تريد تفهم نتاعي أم بيرا هني كيسا بودنه إذن بونه كمان إنه أم أورمو ده بيكنا هورن أفريقيا هور أفريقيا بوتو إسي أفريقيا هورن أفريقيا نوجالا نوتورا لما سمودا لكشلي كيسا كان سومالي كيسا نجيرنا كينيا كيسا جيرنا جوكيا كيسا جيرنا سودان كيسا جيرنا بكان جيرنا كم لقوا سبودا بيجتين يماني أورومي أماني तो अनाबू और ने अफ्रीका यो वन्नी को के ओरोमो यो इधर चीज़ है ओरोमो आप बात है अनाबू इन्हीं बोलो करना dokumen yang ada negara itu embel bukan orang itu dulu ke luar dulu di mana itu macam ana bawa nara al sette mo kaburu kama se dona ma gamati hetto wante gudani wali tufle wali narite wali ne wali kabane attakalu dai kana fi wante gudani se ka udakko wante sahun barbache sukre namni ke na hamaji waktu masnu be tayora kade hate community thara lugar ke awan to kajate kana brayero ferrache namon ke ne du hara yoro fe elu to hake elu to ke sa himani phadena mi hore ni elu makina ka himani phadena ho prata to ke thori ji ke sa dumina namot ke na ke sakto ni na phadena mi mujala na baga dan dine yo ti ya da sambe se male nami to kolle rakade nami safi tu nabi ho ke kinna brati kadu ko de nu radan de tu ke sa hum ka kana ra udul kabado kamne cha se kare kadu barbada ini berapa Kadang berapa kan untuk apa bunda kasih ini tahun apa pakada kasih aku dalam karena jika bagi negara itu tadi bagi harum ni sebelum kali di semua awal yang disebut semua ada sejarah kalau semua saya kata umpah Ando karawan dua desa, dua desa, Quran itu, orang juga lagi kali aja sanit ini, mana jadi semua ni okesa, okesa, ini tangguh kan? Kita dah tak sampai kita dah tak sampai, Allah, mana jadi semua dah tak sekarang kita dah tak. Kata me isi kapsin aja kan? Ada me to kondiri to kasih guru aja tadi odola kala siap tadi. Yo kam nelle amo roti galle tuna. Yo abanya si sini kenina. Kaduran dusu. Hanya kanalis dusu. Kawal geti kena gamai tuat ane dusu. Ashi odolle kena dang jatuh dusan dina mafamte. Hawatin tena, akka tena fi kuda dabde kusani te. Yo nanya. Agam nuti tola, lupa kasih kufarani, nubur sagala. Gari kena dai macam kete, halka jadi wala barang, betani. Gari kesa boleh ya kesa ni kata. Mulu gara kena baik kizema, orang tu dipak buan ojolne kena bakal. Ini sih orang dipak ojolne nanti. Nutu ni nama. Ha itu ilmu. Kufadat dabde buatan dia. Isi dubati wan ojolne tanah wan kamura kisi apa orang kena ke alandu alhamdulillah hojatan ni kalau nak kerjaan yang aku wan kamu me apa dubati kicilnya itu kolik kamne nulle kisi sani tadubati kena me ojolne sani hai nabi kena sadaka oleh dah kabari ngobrol apa pun Kakashi na bedaku gudunfa ya kena daku gagangili kalate olide nulle me ojolle sayu ha gudunfinu ira bicha tenne hillalini gara nu goge harbi nu goge bonne wa fu damne to kolle namni askesa ti adisi daiman na bajwa to kitana achi to kolle hinju please dubarti te no bole yanti ta riyati ya ta ana ojolle le homa kamna ojolle tana ora dari tuluk jige biya kesa biya aka biya jisatin kashi no agara runya de tana aka kumpala ti tirat oya furamun kata
tana qabaatuna aftu jetteeti dubartiin harar irra argaa tana qabaa tana geessaa jetteetti buusaaf anamoo suutii kunolaan sadii uffadhee biyyee haa uffatan sadii uffadhee affeeffoo buutii godhadheera. Please dubartii hiriyaati taanaa gadi ijoolleetiyyaa waan qabnuun adhuma kana qabna jennee asitti nuu galmeessa haga midhaan nuu kenni tokko dooqara kana nuu kennitanii udda qaraati taa'ee kana dubbachuu guddama garuu gizee dheeraa waan qaqqabuteef sodaan na keessa jira malee kana caalaa dubbadha galatooma rabbi nuusa kennanii yeroo isa dhumaa nuu haa godhu siin jedha galatooma. Galatoomni aadaa bareeda dhugaa Oromoo rakkoora jirti. Oromoo fi Somaaleen obboleeyyan kuni lamaan iyyuu rakkoo hin qaban waliin jiraachaa jiran har'allee ni jiraatu borullee walumaan jiraanna nuti obboleeyyan keenya kan akkana nu gochuu jiru diinatu afaan wal lollochisee nu balleessuuf numa waliin dhahee gidduu keenya inni jiraachuuf kana namuu dammaquu qabu. Oromoo kana yoo hin dammaqne amantiin miti dhiiga rabbiin ittiin nu uume Somaaleen obboleeyyan keenya. Amma Tigree maal goote saba guddaa xiqqaa gochuun ni danda'amaa jedhe Mallas Zeenaan akkamitti jedhaniin isa xiqqaas guddaa gochuun ni danda'amaa jedha. Kana daangadhaan Oromootti kaasu asiin Guraagee yoo fedhanitti kaasanii achiin yoo barbaadan kabbaatatti kaasanii achiin yoo deebi'an Somaalee obboleeyyanatti kaasanii achiin Benishaangulutti kaasanii inni kun xiqqeessudha. Oromoon warra kana moo duruu wajjin jiraachuutti jira. Har'as borus Guraagee moo Amaara moo Tigree moo warra Oromoo hin tuqin warra nagaan jiraatu Oromoo walumaan jiraachuuf deema. Kanaaf dhuguma warra daangarratti uummata keenya rakkachaa jirani galatooma adda deebiin galatoomsii jedha. Yaadachuun dirqama keenya saba guddaa hayyuu dureessatu har'a lafa buluu jira. Saba kennuu bareedu har'a harkan madura qabuu jira. Bar Oromooni wanta isa jaaladhu keessaa alagaa fira godhata bara. Alagaa kophaa isa gidduu jiru maal jedhee godhata? Namni kuni nama asii qabu rabbi qofa qaba. Kanaaf nama haa godhannu jedha. Sodaa rabbiin qabu hunda jireyyuu. Kanaaf saba santu har'a deebi'ee shira diinatti qeesaa irra buqqa'e. Kan namoonni fashaleessina yoo rabbi jedhe. Kana fashaleessuudhaaf hundi keenya fuuldura tokkummaa qabaachuu ilaalchi qabsoo walii qabu tokko ta'u jaarmiyaa feene keessa haa jiraannu jaalala waliif qabaachuu siyaasa miti oromummaadhaan wal jaalachuudha.